yeroo hedduu gowwaan kun na dhiba gowwaan wallaalaa si miti gowwaa jechuun beekatu gowwaan wallaalaa jechuu si miti gowwaan gowwuma malee wallaalaa miti wallaalaan ni barata ni bara ni dhageeffata gowwaan ammoo numa dubbata karuma caljeetuma dubbata gowwaa akkasii saniitu bakka hireen gariin bakka hin taane nama dhaabdi hireen bakka hin taane isa dhaabdeeti irraa isaa hixee gowwummaa isaa san nama agarsiifti wanni ajaa'iba ta'u ulamaa'ota keenya kanaa fi sheekotii teenya Sheek Amiinii fi Sheek Naasir Abdaatii fi Ustaaz Raayyaadhaa fi namoota dubbatan hunda hedduun galateeffadha. Sheek Jamaal Haajii sheekotii hunda hedduun galateeffadha. Alhamdulillahi Rabbiin dhaloota isaanirraa isaan jala waa baraa guddateen godhuu kan jette alhamdulillahi Rabbil Aalamiin. Wanni ajaa'iba ta'e takka immoo an jalqaba gunni maqaa Yuudii fi Arabaa jiru kun dhageeffadhu. Kanuma Arabaa kana qofaan keenyaan see edaa maqaa Yuudiitis edaa keenyuma sunis akkami keenya gullaalu Isaaq yoo jette Yaaquub yoo jette amma Yaaquubii jira Isaaqii jira nu bira Ismaa'ilii jira kun hundinuu edaa maqaa gama keenya deebi'u numaa Yuusufaanis bara akkasii nu bira amma Yuusufii jira Yuuyyaa jira Yuusuf maqaan Yuuyyaa godhanii kaa hundinuu edaa maqaa Yahudaatis numaa qabaa. Edaa dubbummaanuu numaaf deemtii malee bakka biraatti akkatti hin deemtu jee. Duuba dubbiin obbo Tulluu san alhamdulillahi rabbil alamin. Nuti dhaloota obbo Tulluuti. Dhaloota obbo Tulluuti. Maqaa yoo baafannes nama addunyaarra beekamaadha gartee. Nama addunyaarra jijjiirama fide. Bar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nama kophaasaa Rabbiin ergee jijjiirama addunyaarra fidee biliyeena takkaa ol namni isa hordofu amma waggaa kumaaf dhibbaa furii fi meeqa eeganni fuula Rabbii deemanii boodas namni biliyeenni meeqa isa hordofu bara waan tuffattee xiqqeessituu miti jechuudha yoo ati tuffattillee sumaatti tuffatamaadha malee sumaa gadi galoodhaaf gubbaan gartu malee sumaatu wallaala ta'eetiif waa arkuu dadhabdi malee dubbiin obbo Tulluu akkuma Tulluutti guddoo duuba dubbiin obbo Tulluu maashaallah. Dhaloota akkasiiti nuti warra akkas ilaalu. Ollaa keenya kana nama hedduu jira. Maqaa ollaa keenyaa kana hin baafannu nuti. Ollaa keenya kana jaahila hedduu jira. Maqaa jaahilaa hin baafannu. Maquma nama gartee jaahila hin ta'inii nama waa beeku nama jabaadhaaf baafanna. Ilmaan keenya maqaa nama jabaatti baafna. Akka ilmaan kun ol guddatan goona. Akka ilmaan kun sosso'an goona. Ilmaan kun dura mirgi ilmoon abbaarraa qabdu maqaa bareedaatti baasu. Sababa kanaa fi mucaa kiyya. Hangafaa Rabbinaa kan Salahaaddiin Ibbaas.